Hello nagartani bakka jirtan maratti maatiiwwan chaanalii kiyyaa kan taatan jechuudha. Baay'een viidiyoon kiyyaa dhiyoo kanaa lallamaa jira waan ta'eef galatomaadhaa isiniin jedha. Warroonni subscribe naa gootanii na bira dhaabbatanii na jajjabeessitanii bakka ma jirtanitti galan isiniif haa galu isiniin jechuu barbaada. Har'a wanti qabadhee dhufee tokko ni jira. Wantoota kana booda hojjechuu barbaadu akka kaayyoo kiyyaatitti wantoonni qabadhe hedduu waan jiruuf wantoota kana isinitti himuuf dhufee jira jechuudha. Wanti isin ajaa'ibu Kuno wanti ajandaa irratti qabadhu kanaa jechuudha. Kana irratti qophaa'ee wantoota adda addaa isiniif torbee keessatti wantoota adda addaa isiniif gadhiisuudhaaf qophaa'ee Kuno dhufee jira jechuudha. Kanarraa isinitti himaa jechuudha. Wantoota itti qophaa'e san isinitti himuuf deemaa jira. Jiruu yoo dhabdetti dhiista. Homaa gochuu hin danda'amu. Miikni qoosaa jira. Wantoota baay'ee bareedoo jedhaman qabadhee dhufee jira waan ta'eef isinitti himaa jechuudha. Jalqaba irratti asitti qabadhee jira. Jalqaba irratti reakshinii viidiyoowwan TikTok irratti wantoota adda addaa ajaa'ibsiisoo torbee kana keessa gadhiifaman jedhaman hunda isaanii fidee isinitti agarsiisaa jechuudha. Reakshinii wajjin ilaallaa fataa jenna jechuudha. Itti aanee lammaffaa irratti oolteewwan Oromiyaan akkamii oolte? Akkamirra jirti? Oduuwwan haaraa wantoota bahan wantoota baay'eetu jira. Mana mootummaa keessattuu wantoota baay'ee dalagamutu jira. Musinnaa ta'a, wantoota firaan dalagamuu ta'a. Hundaa ifarratti baasnee ifa haasawun wanti dhoksinee wanti wal jala dhokannu tokko hin jiru. Miidiyaa kanarratti jechuun kun miidiyaa keessa waan ta'eef baruu koof waan ta'eef chaanaliin kun keessan subscribe like share gochuudhaan maatiitti horaa qabeenya keessa waan ta'eef jechuudha. Sadaffaa irratti saayikooloojii viidiyoowwan gorsa adda addaa fidee isiniif jechuudha. Wantoota irraa barattan wanta beekurraa share isinii godhaa jechuudha. Kan hunda keessaniyyuu kan hin fayyada jedhee yaadu jechuudha. Arfaffaa irratti liivii irratti ni seenaa yaada keessummoota adda addaa irratti affeerree viidiyoo isaaniirraa jechuudha. Gaaffiiwwan adda addaa ni gaafannaa irratti ni hirmaattan isinis hin gaafattanii seentaniis yaada keessan ni ibsattanii jechuudha. Viidiyoon akkasii torbee keessatti kana booda kaayyoo akkasii qabaa jechuudha. Kana waan ta'eef like, subscribe, share gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedhaa. Hunduma keessanii isin jaaladhaa. Isinitti hin dheeressu, oduulee isinitti hin baay'isu. Bakka jirtanitti nagaa naa ta'aa isiniin jechuu barbaada. Like, subscribe gochuu dammoo hin dagatinaa. Ciao.